Amisho Dialogous Abdi Mukhtar Yasintu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hordoftoota kabajamtoota amaanaatti bakka jirtan mul'aqashtii jirtu bakka jiraatan isin jecha akkasuma warri amantii biraas shamaa harka fuunee obboleen kiyya hunda keessanuu salaamtaan tiitan irraa kaate bakka isin jirtan isin haadha qabdu isin jecha akkasuma arralee walitti deebinee jiran isin jaa maaliif walitti deebinee jettan arraas yuutubara Oromoo keessa muraasa qabadhee isin dhufee akkuma dhingiddaatan isin jaa waliin haa filannoon isin jaa obboleen kiyya akkasuma warri YouTube kanaaf haarawaa taatan subscribe naaf godhan isin jaa warri subscribe naaf godhan ammoo like naaf godhan isin jaa obboleen kiyya hedduun isin jaaladha hedduun isin kabaja warri viidiyoo tiyyaan gadumaata ilaaluu jirtan hundi keessanuu jaalatoomaan isin jaa akkasuma waliin haa filannoon isin jaa obboleen kiyya turtiin keessan anaa wajjin haa ta'u Amishoodhaa fi Dialogous Amishoodhaa fi Abdi Mobaayilii akkas isaan natti fakkaata. Abdi Mobaayilii Amishoodhaa fi Abdi Mobaayilii Amishoodhaa fi Baaliyaaqee Amishoodhaa fi Callaa Oromoo Amishoodhaa fi Birraa Jamaal Amishoodhaa fi Jamiil Amishoodhaa fi Reedii Adam Amishoodhaa fi Obsaa Teknoo Amishoodhaa fi Tolchaa Hussein Amishoodhaa fi Abdi Mukhtar Amishoodhaa fi Yaasiintu Amishoon dhumatee jira jechuudha. Amishoon dhumatee Dialogous hafe jechuudha. Maqaan isaa Dialogous maami? Dialogous. Garuu Dialogous kun Jamiil natti fakkaata. Jamiil ta'uu fuula isaa hin beekne garuu Jamiil akka yaadutti. As biimi subscribe kuma dhibba gaafa haflaa godhate sanas bee Jamiil kana ta'uu noortu. Okay. Dialogous fi Abdi Mobaayilii Dialogous fi Baaliyaaqee Dialogous fi Callaa Oromoo Dialogous fi Birraa Jamaal Dialogous fi Jamiil Dialogous fi Reedii Adam Dialogous fi Obsaa Teknoo maali maqaa irra deddeebinaan Dialogous maa kunoo waan biraa ta'uu deema. Dialogous fi Tolchaa Hussein Dialogous fi Abdi Mukhtar Dialogous fi Yaasiintu Dialogousis dhufe akkasuma gaa maqaan nama tokko gisee irra deddeebite waan biraatti dhufa madri Dialogous jennaan kara biraa deemu jira maqaan. Okay. Amishoodhaa fi Dialogous dhumatan eenyu fe Abdi Mobaayiliidhaa fi Baaliyaaqee Abdi Mobaayiliidhaa fi Caalaa Oromoo Abdi Mobaayiliidhaa fi Callaa Oromoo Abdi Mobaayiliidhaa fi Birraa Jamaal Abdi Mobaayiliidhaa fi Jamiil Abdi Mobaayiliidhaa fi Reedii Adam Abdi Mobaayiliidhaa fi Obsaa Teknoo Abdi Mobaayilii fi Tolchaa Hussein Abdi Mobaayiliidhaa fi Abdi Mukhtar Abdi Mobaayiliidhaa fi Yaasiintu Abdi Mobaayilii. Okay. Amma Abdi Mobaayiliidhaaf jarsa diin dhuman Baaliyaaqee fi
Baaliyaaqee fi Caallaa Oromoo Baaliyaaqee. Baaliyaaqeedhaa fi Birraa Jamaal Baaliyaaqee. Baaliyaaqeedhaa fi Jamiil Baaliyaaqee. Baaliyaaqeedhaa fi Reedii Adam Baaliyaaqee. Baaliyaaqeedhaa fi Obsaa Teknoo Baaliyaaqee. Baaliyaaqeedhaa fi Tolchaa Hussein Baaliyaaqee. Baaliyaaqee fi Abdii Mukhtaar Baaliyaaqee. Baaliyaaqee fi Yaasiintu Baaliyaaqee. Hai maqaan Baaliyaaqee mee Baaliyaaqee jaa tokko fakkaata. Okay. Baaliyaaqee dhuma Caalaa Oromoo. Okay. Callaa Oromoo TV Birraa Callaa Oromoo. Callaa Oromoo TV Jamiil Callaa Oromoo. Callaa Oromoo TV Reedii Adam Callaa Oromoo. Callaa Oromoo TV Obsaa Teknoo Callaa Oromoo. Callaa Oromoo TV Tolchaa Hussein Callaa Oromoo. Callaa Oromoo TV Abdii Mukhtaar Callaa Oromoo. Callaa Oromoo TV Yaasiintu Callaa Oromoo. Way Callaa Oromoo. Callaa Oromoo. Okay. Callaanis dhumee jira. Birraa Jamaalii hafee. Birraa Jamaalii fi Jamiil Birraa Jamaal. Birraa Jamaalii fi Reedii Adam Birraa Jamaal. Birraa Jamaalii fi Obsaa Teknoo Birraa Jamaal. Birraa Jamaalii fi Tolchaa Hussein Birraa Jamaal. Birraa Jamaalii fi Abdii Mukhtaar Birraa Jamaal. Birraa Jamaalii fi Yaasiintu Birraa Jamaal. Okay, birraanis dhumatee. Jamiilii hafe. Jamiilii fi Reedii Adam Jamiil. Jamiilii fi Obsaa Teknoo Jamiil. Jamiilii fi Tolchaa Hussein Jamiil. Jamiilii fi Abdii Mukhtaar Jamiil. Jamiilii fi Yaasiintu Jamiil. Maqaan isaa Jamiilu maami? Akkas fakkaata. Jamiilu yaani Jamiiluma maqaa hedduu qabanii beekanii. Kan Feesbuukaas Yuutuubaas saniif kan Jamiilumatti fidedha jechuudha. Okay, Jamiilis dhumate maqaan namaa gisirra diddiibiin. Okay, haa ta'u. Reedii Adamii fi Reedii Adamii fi Obsaa Teknoo Reedii Adam. Reedii Adamii fi Tolchaa Hussein Reedii Adam. Reedii Adamii fi Abdii Mukhtaar Reedii Adam. Reedii Adamii fi Yaasiintu Reedii Adam. Okay, Reediinis dhumate maqaan Reedii normaal. Okay, Reedii Adam dhumate. Obsaa Teknoo. Obsaa Teknoodhaa fi Tolchaa Hussein Obsaa Teknoo. Obsaa Teknoodhaa fi Abdii Mukhtaar Obsaa Teknoo. Obsaa Teknoodhaa fi Yaasiintu Obsaa Teknoo. Yaa Obsaa Teknoo. Obsaa inni Obsaa Teknoodha gayaa yuutuubni isaa Obsaa Teknoo jedhami. Okay. Nama sadii hafe. Tolchaa Hussein fi Abdii Mukhtaar. Tolchaa Hussein. Tolchaa Hussein fi Yaasiintu Tolchaa Hussein. Okay, Tolchaa Husseinis dhumate. Tolchaa Hussein akkas Feesbuukni isaa Tolchaa Hussein jedha. Yuutuubni isaa immoo garuu dagadhee jira. Maqaadhaan hin jiru. Maqaa isaatiin hin jiru. Qubii abbaa lamaa fi lakkoofsa wayiitiin jira. Maqaa isaatiin hin jiru. Feesbuuka isaa irraa hin fudhadhe jechuudha maqaan isaa. Tolchaa Hussein jedha maqaan isaa jechuudha. Okay, Tolchaa Hussein nama lamaan noofee namni lameen Abdii Muktaarii fi Yaasiintu. Amma warra akiraa tokkon jechuudha. Abdii Muktaarii fi Yaasiintu. Okay. Abdii Muktaarii fi Yaasiintu
Abdii Muktaar Yaasiin Tub. Okay. Abdii Muktaar dhumattee jechuudha. Akkasii arallee namoota hamma kana qabadhee isinii dhufee jechuudha. Akkasuma obboleen kiyya viidiyoon tiyya yoo isinitti tolte laayikii naa godhuu hin dagatinaan isiniin jaa. Hedduu akka galatoomaa jaa. Akkasuma warri haareen isa dhuftan subscribe naa gootan malee hin beeknaan isiniin jaa. Isin kabaja warri viidiyoo tiyya hanga dhumaatti naa ilaaltan hunda keessanuu hedduu akkanaaf galatoomaan isiniin jaa obboleen kiyya. Warreen maqaa yaame yuutubara warraan dheengedde yaames warraan amma yaames jechuudha. Yoon dogongora qabaadhu taate dhiifama naaf kolchaan isiniin jaa obboleen kiyya. Akkanatti mufannee irra deebi'een isiniin jaa. Ani yaani waanumaan isin jaaladhu waanumaan isin kabajuu fi akkasuma obboleen kiyya haa wal guddisnu haa wal kabajnu haa wal jaalannu isiniin jaa obboleen kiyya. Akkasuma hedduu naaf kabajamaan isiniin jaa. Hedduu isin jaaladha hedduu isin kabaja. Nagayaan naaf turaan isiniin jaa. Baay'ee nagayaan naaf turaa isiniin jaaladha. Okay.